Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Erga haaraa YouTuberota maraaf gara emailiitiin erge kun namoota baay'ee rifachiisee jira. Maal akka inni ta'eef sababa inni ergameef bal'inaan waliin ilaallan isiniin jedha daqiiqaa xiqqoo keessatti isiniif ibsu yaala. Introducing YouTube handles jedha wannichi mata dureen ittiin ergame. YouTubein kan inni kana erguu barbaadeef egan maqaan tokko akka inni nama sanaan beekamu yookaan immoo unique ta'uu fi wannichi kan YouTubein kana barbaadeef jechuudha. So kan inni hojiirra oolu bultii 14 Novembarii kana jechuun baatii 11ffaa bultii 14 booda kan inni YouTube studio keessatti jijjiirrachuu dandeessu nuun jedha. Kan nuti jijjiirrannu kun maalinni akkasuma sababni inni ergameefoo kaayyochi maalinni wanni jijjiiramu kunis maalinni Yero gara linki YouTube irra tungnee deemnu Abdul App handle will be rolling out soon. Will verify when you can choose yours nuun jedha jechuudha. Kanaan dura description jalatti fakkeenyaaf Abdul App channelin kiyya ata Abdul App jedhee fayyadamuu ni dandahan ture. Garuu amma YouTube maal godhe at your handle bakka jedhu kanatti kana jechuun at Abdul App mallattoo atiitiin jechuudha. Maqaa kiyya haalan akkanaa hojjechuu danda'u yookaan immoo hojjechuu dandeenyu nu mijeessaa jira. Akkasuma viidiyoo yeroo maxxansinu maqaa namootaa yookaan immoo chaanaalii jara handilii jaraatiin at ekele at Abdul App at YouTube at maalo jenne maqaa namaatiin mention goonee achi jala kaa'uu akka nuti dandeenyu eeyyama nu godhee jechuudha. Sarchii irratti gaa maqaa nama tokko yeroo sarchii goonu duran namni kudhayyoo maqaa sanaan banatee jiraate nama kurnan sana baasaa jechuudha. Amma garuu hin jiru maqaa namoota gurguddaatiin hojjetachuun hin jiru jechuudha. At ekele jettanii yoo barreessitan namuma jalqaba chaanaalii sana banate qofa isinii fidee dhufaa jechuudha. Jijjiirrachuunis ni danda'ama maqaa sana. Fakkeenyaaf duran custom linkii youtube.com Abdul App waan jedhu gabaabfadheen jira maqaa kiyyatti deeffadhe. Kana jechuun handliin kiyyas at Abdul App tahaa jechuudha. At Abdul App sarchii irratti si hojjeta. Linkii jara description jalas kaa'amuu ni danda'ama. Akkasuma short video irrattis ni baasaa jechuudha. YouTube Studio Google Chrome irra seenne channel customization jala seenuudhaan layout jira, branding jira, basic jira. Namoonni ammallee linkii keessan hin gabaaffanne yeroodhaan gabaafachuu qabdu jechuudha. Keessattuu warri subscribing keessan dhibba ol darbe. Asitti customer early jedhee jira. Kan YouTube nu kennuugaa kan dheeraa gubbaasanii kan jagalaa garuu customii godhachuu qabnaa jechuudha. youtube.com maqaa YouTube keenyaatiin jalqaba waan barbaannetti hojjetannaa jechuudha. Yeroo dhiyoo keessattuu aatiidhaanis bakka hundatti akka inni bahu akka inni unique ta'u YouTubein hojiirra oolchaa jechuudha. Kanaafuu kun faayidaa guddaa qaba. Warri linkii keessan hin gabaaffanne linkii keessan yeroodhaan gabaafachuu qabdu. Akkasuma maqaa adda ta'e osoo filattanii yeroodhaan maqaa keessan qopheeffattanii baay'ee bareedaadha. YouTube Studio bilbilaa irrattis jijjiiramuu akka danda'u nuuf hima. Bultii 14 booda eegalaa jechuudha. Namoonni linkii keessan haga ammaatti hin gabaaffanne chaanaalii kiyya jala seentanii viidiyoo jala erga seentanii booda I think viidiyoon sun baatii 7 dura viidiyoo maxxanfame viidiyoo baatii 7 booda keessa argattu viidiyoo kiyya jala erga seentanii booda jechuudha. Linkii YouTube keessanii maqaa keessanitti deebisuu qabdu waan jedhu jechuudha. Linkii YouTube jabattanii maqaa YouTube keessaniin wal fakkeessuu qabdu yookaan immoo wal simachiisuu qabdu. Maqaa YouTube keessaniitiin linkii keessan hojjetachuu qabdu waan jedhu kana daawwachuudhaan maqaa keessanitti jijjiiruu qabdu jechuudha yeroodhaan. Walumaa galatti gaa ergaan ergames kana fakkaataa waan isin rifachiisuu qabu miti. Barnoonni keenyas kana fakkaataa barnoota ittaanu haga walitti deebinutti turtii gaarii.